Jirra jirtu hordoftoota waliiftuu nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam ooltan, akkam jirtanii? Nuti nagaa keenya galata waaqayyo. Har'a ganamaan oolmaa keenya isinitti agarsiisnaa. Baga dhuftanii, baga nagaan jiraattanii. Warroonni mana waliiftuu bifa haarawaa taatan sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan gara maatii keenyatti makamaa. Har'a ka guyyaa qulqullinaati. Viidiyoo gabaabuma isinitti agarsiisa. Wanti mana keessa jiru homtuu hin hafne jechuudha. Kanaaf oolmaa keenya guyyaa irraa gabaabumaan hordofaa isiniin jechuu jaalannaa. Sagalee waan jiruuf ergasii sagalee itti waraabe. Egaa namoonni hedduudhaan waan jiruuf sagalee seena jedheen viidiyoo duwwaa waraabe jechuudha. Kinoo haaluma kanaan qophii ramadaanatii marti keessa nugaa ni beektu. Haala kanaan kinoo mana keessatti meeshaan tokko hin hafne guyyaa tokko muluu isa qulqulleessaa oolle jechuudha. Baay'ee nama dadhabsaa garmalee kan ni beektu garuu danda'uma uumaa gochuuf jechuun hin danda'amu. Kinoo akkuma agartan kana haala kanaan hunda isaa erga gadi guurree booda gadi gara alaatti gadi baasnee dhiqnee deebisna jechuudha. Kun egaa asii immoo gara keessatti asitti guurree gara kanaa immoo alatti gadi baasna. Sana booda ka viidiyoo waraabuudhaaf badaa waan natti hin mijatiniif baay'ee waraabne gidduu keessa fi gara dhumaatti erga xumurre jechuudha. Kinoo kuni duwwaatti hafe jechuudha. Amma kana qulqulleessinee amma meeshaan qoorutti yookaan amma meeshaan goggoguutii kana hunduma erga xumurree booda meeshaan ni goggogu sana boodatti deebisna jechuudha. Hundi isaa kana akkuma agartan kana gaa nama dadhabsiisa ta'us gaa erga hojiidha jedhame immoo abdii nama kutachiisu jabaannisu jechuudha. Gaa oolmaan keenya gabaabumatti kana fakkaataa. Kinoo erga xumurree booda kaa kuni hunda isaa deebisnee gaa uffata yookaan immoo wanta qulqulluu jala erga hafnee booda haala kanaan kinoo gadi guurree akka bishaan isaa keessaa qoru taasisnee jechuudha. Kana kaa guyyaa tokkoof bulchinee guyyaa lammaffaa jechuudha. Akka har'aa kalee qulqulleessinee akka har'aa kana galchina malee dafee hin qooru jechuudha. Kinoo tokkichi jechuudha. Tokkichi wanti kabatii keessatti hafe hin jiru. Haaluma kanaan kinoo wanta hundumaa xumurree jechuudha. Egaa oolmaa keenya guyyaa irra gabaabuma isin biraan geenye. Viidiyoon keenya yoo isinitti tole laayik sheer gochuudhaan gara maatii keenyatti makamaa. Wanta babbareedaadhaan immoo yeroo gabaabaa keessatti hin dhufna yoo rabbi jedhe. Kanaaf obsaan nu eegaa. Maatii nu ta'uu hin dagatinaa. Isiniin jennaa kabajamtoota hordoftoota waliiftuu guddaa galatoomaa. Viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deemnutti gaa turtii gaarii. Turtii gaarii isiniif haa ta'uu. Nu jabeessuun keessan maatii nu ta'uun keessan biraa hin hafinii. Wanta haaraadhaan immoo walitti deebina. Turtii gaarii isiniif haa ta'uu. Hundumti keessanuu jabaadhaa isiniin jedhaa galatoomaa. Baay'ee.